dhimma baay'ee gaddisiisaa fi dhimma baay'ee ariifachiisaa ta'e isin wajjin mari'achuuf kan dhufe. Yaa isin beektu waan hundaan beektu wanti hookataa nu biratti hin jiru. Wanti hundi viidiyoodhaan ba'uu qaba. Wanti hundi viidiyoodhaan ba'a. Hadda kan dhufeef ani hin beektu anaaf Saidoon karaa akkamii akka deemne karaa akkamii akka dabarsine waliin maal akka dabarsine even sargii keenya hankam akka ture hunda isaanii beektu. Haa ta'uti garuu Saidoon deemuudhaaf gara Yaman deemuudhaaf eerpoortii deemee eerpoortiirraa deebiseen ture nagattee hin deemtu yookaan immoo daa'ima tokko godhannee deemtaa malee wannan taanedha jedhee boo'ee deebiseen ture. Garummoo Sumayyaanis achi bilbilaa baay'ee lolaa jirti. Ammaan tana torbee kana keessa ji'a kana keessa dhufuu baannaan ilmaan ta'e hin argitu akka na bira hin geenye jettee doorsisaa jirti. Ani kaayyoon koo ilmaan isaa akka hin argineef miti. Yookaan ishee akka irraanfatuuf akka ishee hin laalleef osoo hin taane ani Sumayyaa maa jaalatee miti. Ilmaan isaa maa ilaalee miti. Ilmaan isaa saa ilaalu Sumayyaa saa jaalatu garummoo amma akka Sumayyaatiif yaadee deeme. Ilmaan waan achi qabuuf yaadee deemee ilmaan koo ilaaluun qaba ijoollee koo ilaaluun qaba achitti na jalaa miidhamu jedhee yaadee Yaman deemaa jiraami. Asittis osoo ilma qabaate osoo daa'ima qabaate deebi'ee dhufee na ilaalaa yookaan baay'een tur nafee deebi'aa jechuudha gara kootti. Haa ta'uti Sumayyaan loltee akka beektanitti Said deemee jira. Ani baay'een gaddi hooggansi mijaa jechuun ani mushirraa haaraadha. Osoo Said wajjin yeroo dabarsee waan baay'ee Said wajjin dabarsuu nan fedha nan barbaada osoo akkas ta'e baay'ee natti tola hin taane. Anis ilmaan isaarraan dhorfu rabbumaan naan jedha rabbitu na laala ilmaan isaa akka ilaaluun barbaada. Sumayyaallee ana caalaa jechuun haadha manaa isa duraati ishee duraati ishii wajjin dabarsuu qabaa ilaaluu qabaa ishiin kan ijoollummaa isaati. Maaf ishee akkana godhe maaf ishee ilaaluuf deeme jedhee waan nan looluuf waan nan aaruuf hin qabu. Har'as borus taanaan Sumayyaatu caala isaaf beeka. Ta'us qabu. Akkasis ta'us qabu. Footaan amman dhufee ishee duraa isaati ishee daa'imummaa isaati. Haa ta'uti Saidoon haa deebi'u malee erga gallee booda manatti waan baay'ee haasofne. Ani maalifan si fuudhee erga si fuudhee immoo maalifan si dhiisa. Yaman deemi daa'imman koo ilaalee achi wanta jiru maanaaj godhee wanta hundaa sirreessee deebi'ee dhufee siin ilaalaa nan dhufaa naan jedhee isaan walii gallee Yamanitti gaggeessiin jira. Haa ta'uti garuu ani kophaa kun jira manatti. Namni garagaree na ilaalu jiru jechuun hamtuun jiru bakka kophaa kun jira achi hin jiru. Innoo waan irraa nanqise jechuun ani waan fedha koo naa guutaa waan hin barbaade Said wanna akkanaati bara wanna akkana barbaade wanna narraa hanqisu hin qabu. Ani immoo isan barbaadu ani Saidoon barbaada maal Said malee hin barbaadu jedhee akkasitti loolee uummanni naan loolee namni na jibbee isaaf jecha. Ammallee waan isan barbaada malee ani wanti inni naa godhu wanni ana barbaachisu naa godhe nan beeka galatoomii ulfaadhu Said. Garuu ani siin barbaada. Hodandee caalifattis tokko. Jechuun anis daa'ima godhachuun fedha. Ilmaan anis akka qabaadhuun fedha. Isa caalaa immoo laayifii abbaaf manaa haati manaa dabarsitu san dabarsuun fedha. Beektanii? Innaa Sumayyaanis saagana garaan jabaati. Ilmaan qabdaa. Ilmaan irraa darbee immoo dubartooti. Ilmaan dubartootaa qabdaa. Innaa fiilingii kiyyaa san hubachuu danda'u qabda. Anis kan hubadhaa barsirriidha. Abbaa ijoollee keetiiti, abbaa manaa keetiiti dabarsitee naa kennu osoo hin ta'in baqaanasis walqixa godhaa jiraachisu. Maaliif osoo Saidoon na fuudhuu baate illee ati
haadha mana arabaa fiddee heerumsiisuuf edda turani. Ta'ee bakka Oromoo fuudheera. Erga Oromoo fuudhee immoo maaf Oromoo fuudhee miti. Bakka na fuudhee ani haadha manaa lammaffaa ta'eera bakka na amantee fudhachuu qabdu. Erga akkas ta'e immoo anas si'is walqixa ija tokkooti nu ilaalee anaaf sillee wal jaalannee anarraa situ caala jedhee wal kabajnee waliin jiraanna. Kanan siin jaakaa Sumayyaa garaan jabaatiin ilmaan qabdaa akkanattis garaa namitti jabaatiin qabdu kanan jedha. Inna hordoftoota kommoo maaliin isiniin jedha dhaamsa guddaan isinii dhaama. Saayidoo kiyyallee nagaan gaggeesseen jira. Rabbi nagaan Yamanitti geessee gara biyya isaatti nagaan haa deebisu kanan jedha. Kan irraaf immoo Saayid ati immoo ilmaan keellee haadha manaa keellee nagaan osoo waan tokko ani hamtuu isiniif hin hawwu osoo waan tokko isiniin tuqin nagaan ilmaan kee qabattee haadha manaa kee qabattee gara biyya keetitti as deebi'i. Ana birattis deebitoo dafitoo naaf deebi'i. Anis asitti qophaa koo midhamaan jira Saayidoo. Dhaamsi kun Saayidoodhaaf. Kanan jedha. Kan irraaf immoo maal seetanii maaliin jedheeni Saayidootti illee himeen jira. Saayidinaan gaafa asii deemtu. Ani waan jiru Saayidoon gorsee asii erge. Innis akkanaafan deema nan dhufa naan jee natti meera. Anis immoo waan jiru Saayidoo gorsee erge. Atis hin gorsitanii nama akkanaan jettan naan beekaa garuu ani waan jiruun wanta natti dhaga'ame itti himeen jira. Gaafa asii deemtu Sumayyaa bira yeroo geessu waliin lolinaa. Isheen aartee hoositti dubbatte caljeetoo dhaggeeffatu. Maaliif tokkorraa tokko wayyuu qabaami? Tokko wayyaa ta'uu qaba. Hoo isheen lolte ati porrisisni. Tasgabbaa'itoo waan ta'uuf mari'aatutoo mariidhaan wannaas jirullee seeraan itti mitoo hiikuudhaaf yaali. Waan jiru itti min jedheeni innis tolee naan jedhee jira. Akka waliin lolle immoo sirriitti itti min jira. Kan irraaf immoo salaam. Maal immoo salaam isheen yaadatu salaamiin ishee abaduun jedhan biyyaa nyaatu. Namitti sun yaasuun maal naan jeeseetan namitti sanirraa eegi. Akka mimoorii fudhatteetti Saayidollee haattee fudhacheetti. Saayidoon jaalatti naan jedhe. Ani immoo kan mimoorii dhiiseef hin jira. Kan Saayidoo na jalaa fudhatte immoo namoota biraatti fe'anii dha'eemi. Ishii immoo nan ajjeese. Ajjeesee laal funyaan ishiitii fi afaan ishii keessaa hanga dhiigni yaa'uttan ishii xafaxafa qabe. Biyyee nyaachisa laal biyyee wajjin makeen kaamiin gisuuf. Ani ishii biyyee nyaachisuu baatee ani ayyuu miti beeka. Amma Yaman deemtee achitti eegaa jirti. Amma maaliin yaadesee jedhanii gaafii maattu natti uumaa jira. Saayidoo kiyyaa achumaan gorsitee itti manii waan jedhanii osoo achumaan hambifatanoo. Namittiin tun immoo sheexana nafsi an jirtu. Sheexana namaa. Miimoorii yaattee akkasitti torbee guutuu na boccisaa baatee amma immoo Saayidoo kiyya fudhattee umrii koo guutuu na boccisuu jechi. Ani immoo hin dhiisu. Anaa miti. Kanumaan isiniin jedhaa. Ishiin amma Yaman deemtee Yaman yoo deebitu ittiin agarsiisu. Bakka akkanatti ormi akkanatti natti taphata. Wayaayyuu nan beekni jechuudha. Kanumaan jedhaa. Kan irraaf immoo subscribe, share, like gochuun dagatina. Saayidoo dhaamsi kiyyamoo nan dagadhee maat seetanii komantii jala seenaatu Saayidoon kiyya akka dafee naa deebi'utti hoona jaalattan, hoona feetan. Warroonni na jaalattan komantii jala maal jettanii barreessitu seetanii hundi keessan seetanii Saayidaa deebi'u. Saayid yaa deebi'u jedhaa too barreessaa isiniin jaaladhaa.